Xaxalayaatun cidhataayyee danda'atii miti kan namni muraasni irratti argame kan namni mufeede irraa ari'amu yookaan dhabamu. Irreecha ayyaantu irreecha taaban. Abiyyuun maal beekaat irreecha taa warri isa deeggaru irreecha. Kallattii afraniinuu jechuudha yoo xiqqaate jedhee miliyoona 5 miliyoona 10 miliyoona 15 akkasitti seensifnaa jechuudha. Wayyoo. Irreecha waggaa kanaati isa. Haala filannoo gaggeessa jechuun kun maal jechuudha? Sanniisiti waa'ee irreechatti nuti deebisime. Lakki ilma koonatti maaltu filannoo? Irreecha baranaati. Maali waraqaa isin gee? Waraqaan qabaan. Yaa doddotii gammoojii dhakaraan si dooyatee jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyyee. Wayyoo. Maali maal ta'e? Maal abbo? Argitu. Maali? Meelaal. Abbaa duulaa. Abbaa duulaa. Wayyoo. Irreecha waggaa kanaati isa. Irreecha waggaa kanaati. Wayyoo. Waggaa kana abbaan duulaa dura bu'eeti. Mareeho. Chaffaan kuufaa gadaa gabbinna Oromoo nu ceesisi mareeho. Sila akkas hin jenneeti. Irreechi baranaa akkamiin ilaaltanii? Guyyaan hin geenne? Gaa'eeka. Hagam takka? Irreechi bara kana gaafa 23 fi 24ti. Hora Harsadeetii fi hora Finfinneetti gaggeeffama. Irreechi ga'ee waa'ee irreechaa kana akkamii haalli keessan kan duriitii fi kan ammaa kun akkamii? Ayyaa ilma kiyya. Irreechi baranaa kaamee kanuma ga'eet irreecha taati. Hayyee. Akka gaariitti. Tole. Guyyaa 23 Finfinneetti kabajamaa guyyaa 24 Bishooftutti. Akkam qophoofne akka qophoofnu gaa. Dirqamaami kan bara darbee san caalaa kan bara kana as deemu jiru kan amma guyyaa muraasa hafe kana guyyaa 10 akkasii hafe kanatu sirriitti gaggeessuuf qophii keenya duraaf duubatti xumurannee jirra. Kan duraatiin adda goonee jaraa gubbaatti wanta silaa isa barbaachisu xumuramee qophiidha namni guutuun qophaa'ee jira ilma Oromoo waan ta'e guutuun isa. Ana sirratti. Jirtan. Naguma. Maal qolisti isaa? Mariirra jira. Maali? Irreecha baranaa. Hayi. Irreecha baranaati. Maali waraqaa isin gee? Waraqaan qabaan. Waraqaa kamaali? Yaa salaam. Isin maal qabdu jechuudha? Waan tokko qoma hin qabnu. Irreecha baranaa nam tokko kan dhaqee irreeffachuu hin dandeenye nama waraqaan manatti dhufteef malee. Nama waraqaan kan namtee qofaatu hora dhaqee irreeffata Finfinnee deeme. Maala saayyuu irreechi waraqaan cidhataayyee si fakkaate kan namni muraasni irratti argamu. Waraqaa kam danda'u? Sangaa mootummaa baasee waraqaa hiruu jiraati nama waraqaa fudhate malee akka irreeffannee jechuun jiran amma kanaaf falasaa qofa haasa'uudha malee furmaanni jiru. Irreechi bara kanaatti qooshiin ulfaata ka bara duriitti irra beektaa? Bara durii haala gaariidhaan irreeffannee bara kana immoo mootummaan kun jechuudha mootummaan nama nyaatan kun hayyoota siyaasaa mana hidhaatitti erga naqeen booda dhibee kanaan wal qabsiisee haala filannoolee gaggeeffachuu barbaada. Irreecha irratti waan inni jedhe dhageessee sila sitti dhibee. Yaa ilma koo haala filannoo gaggeessa jechuun kun maal jechuudha? Sanniisiti waa'ee irreechatti nuti deebisime. Lakki ilma koonatti maaltu filame? Filuun kun maalinni? Inni bara Jawaarii mana hidhaatitti Baqqalaa Garbaa mana hidhaatitti naqeetiin ofii isaatiin mo'achuu fedha beekte. Kun immoo isaatiin milkaa'u nuti immoo akkuma inni mana hidhaatitti jirutti manuma hidhaatitti isa filataa jira. Mootummaan waan kana gabbaasee jira. Akkana jenne kaampaanii bilchiginnaa keessaa dhufte dubbiin tun. Jechuun sooshaal miidiyaan dhageeffanneen siyaasni an sooshaal miidiyaa irratti hin dhagee. Sooshaal miidiyaa irratti kaleessa dabarsanii turan dhageenye isin. Tole boo. Waan xalayaadhaa waan haaraa watuun kun.
abbaan duulaa abbootiin gadaa irreechi irree oromooti oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa xiqqaa guddaan bahee hora arsadeetiif hora finfinneetti irreeffachuu qabaa nuun jiranii abbootiin keenya nuu dabarsan malee taxalayaatun cidha taayee danda'atii miti kan namni muraasni irratti argame kan namni fedhe irraa ari'amu yookaan dhabamu. Naafi irreechi bara kanaa akkuma nama sargii jechuun aruuza taayee dandanaa waamuu waraqaa baasanii bara. Arusni taayee dandanaa kun ofii oomi. Aruuza biti bara. Irreechuma kana akka nama aruuza taayee dandanaatiif waamaa jiraniiti waraqaa raabsaa jiranii siin jedhe siin galle. Irreechi baranaa waraqataa waamanii jechuutti jirta. Kana jechuun akka maal akka ta'e beektaa? Ganda keessan keessa nama tokko qofatu deemaa jechuu Oromoon hin deemu. Hin qalladda yaa ilma koo. Qalbii miti kuni. Mee wannumaatirraa argite san ijaan ofiin argu akkunumatti natti qabii natti agarsiisi. Eessumaa fidde waan akkanaa kana. Waan ta'e siin galle sila yaamamaati jedhe. Namnummaan tokkichi ganda san keessa achi deemuyyuu nama mootummaa san qofa deeggaruudha malee Oromoon qulqulluun dhaqee irreeffachuu hin danda'u jechuudha. Badee haabiyyuun egaa oomii irreecha irreeffata. Badee ilmi kalaba sheenaadha. Abiyyuun irreecha maal irreeffataatu warri isa deeggaran irreechatan. Yaa ilma koo ofii waan dhageenyeeti. Irreecha ayyaantuutu irreechataa bara. Abiyyuun maal beekaat irreecha irreechataa warri isa deeggaru irreechata. Akka bardeen gaddaa caalaa goona jenneeti. Abbootiin gadaa fuula dura kun torbee dabree keessa beeysa baasan. Anis sanumaan kula qabaa barakuma keessan. Garuu ammoo waraqaa kanaan dhagee duubarra nama waraqaan dhufteef malee akka jechuun mootummaa haariya. Waa yaadadde as deebi'a. Jarri kun wanni akkana godhaniif nu sodaatan. Nu beekaniif shororkaaniitiin xalayaa kana baasan. Amma obboleen kiyya wanni an jechuu barbaade nuti akka qeerootti jechuudha. Irreechi nuti bara gaddaa goona. Addunyaa tana guutuu Finfinnee tana guutuu sabaa biyyattii keessa jiru harka kennisinnee turre jechuudha. Amma mootummaan kan bara gaddaa san yeroo san keessatti mootummaan akka amma jijjiirama amma fide kana waan fidaniif yeroo san fedha mootummaatti qabna bara gaddaa yeroo godhanu san. Arra immoo qeeroon nuti wanni biyya keessa jiru hayyoota keenya nu jalaa hidhanii miidhaa adda addaa nama guyyaa irraa nu jalaa gataa kan fannisaa kan maal godhaa waan jiraniif nuti irreechi baranaa akka gartee gaafa irreecha bara 2017 kan namni 700 fi qeeroon 700 fi wanti nu biraa dhumte san. Bara Muktaar. Guyyaa tokkotti jechuudha. Bara Muktaar kan dubbachaa jiru san. Akka sanatti nuti yaada dhageetii achirratti hannachuun kan dirqamaa jechuudha achirra bahuun. Taraatan. Kana waan beekuuf mootummaan fala kana baasee jira jechuudha. Akkan dhufneedha. Wanni jiruuf maali mootummaan waan sodaatee jiruuf qeeroo. Waan gartee yoo dhufan akka gaafa sanii caalaa hiriira narra baha jechuu waan sodaateef bifa kanaan kaabineen mootummaadhaa waan kana hojjechaa jira. Kanaaf jecha mootummaan wanni kaabinee isaatiin waan kana baasee fi Finfinneetti yerooniif qeeroon addunyaa tunguutan akka bara gaddaa sanitti Finfinnee dhufanii kan hiriira ba'an ta'an Jawaaris manadhaati baasan anumaa 4 kiiloo keessaana baasan jechuu waan shakkuu fi waan kanatti sodaate. Kana sodaate jechuudha. Amma akka dhagayametti jechuudha. Waraqaadhaan hogguu jaame karaa hundi cufaa ture. Karaa hundi cufaa ta'uudha nama agarsiisaa jechuudha. Karaa hundi cufaa jaala. Finfinnee seenuu akka hin dandeenye yeroo gartee irreechi guyyaan irreechaa wal jala geessanitti. Kanaaf nuti akkaasaatti Finfinnee seenuu qofa kanatti lafa kaa'uudhaan. Kana waan goonu. Yaanni na bira jira yaanni na bira jira. Asii migaa. Dhageettanii Oromoo. Hora kana irreecha kanarratti jechuudha. Namni Finfinnee tana bitaan mirgaan duraan duubaan jalaa gubbaan kallattii hundatti akka qubni kiyya addaan babbahe kanatti addaan babbaasee beekutu jira. Tole. Achi ammoo nama kana wajjin nuti mootummaan aga fedhe karaa cufullee itti seenuun isaa dirqama salphalle baay'ee salphaadha. Akkamitti mee? Akkamitti? Akkamitti namtichi taariba danda'a siin jedha taariba. Taariba addaa kan. Taariba jechuun maal jechuudha? Taariba jechuun immoo asiin baasee. Taariba jechuuni? Taariba jechuun asiin baasee jechuudha. Waggaa jettu dallaala jechuudha? Eeyyee imalchiisaa. Warra karaa nama daddabarsu. Warra karaa nama daddabarsu imalchiisaa cimaa jira. Finfinnee nama naqu jechuudha. Warroota qeeroo teenya biyyarraa daddabarsee gara biyya Suudii kana Somaaliyaa kana keessaan akkana dabarsu. Kana hunda fixee jira kana hunda.
Finfinneen ka isaati. Irra dhalatelle biyya isaati kana. Daaraa ishii godha. Anka jedhu. Odoo poolisiin ijaaru nagarree magaalaa Finfinnee lolaa. Hora Finfinneetti uf argita. Horuma Finfinneetti poolisiin takka osoo ijaasan argina. Achumatti uf argita. Akkamitti? Kun dalagama isaati hojii isaa waan taateef itti salphaadha. Ati dirree salma qofatti uf argiteet irreecha kee geggeeffatu qofa. Duba uffata hoggoo adii uffanne ni harkamna alalarraayi uffata akkamitti geeffinarree. Akkasiin gootan. Yaa ijoollee Shaantaa keessa maaltu ta'e? Meetaa koo. Waan aariyaan deema fakkaatti deema. Akkam ta'a? Waan adda akka beedume. Irreechi barana. Maal? Waraqaatti deebi'e. Waraqaatti deebi'e. Ataan mana beektaa? Falatti keenya Fala jira. isaatu xumurree. Falaa kaayaa jirraami. Fala akkamii? Kottas. Waan akkamiiti minatti Iddootti qabadhu. fala dafiddanii waan yaaddaa jiraayu bar. Nuti fala ajaa'ibaa keenya jirra. Irreecha baranaa isoo hafeen uffannisee mana of dabarsu edaayu. Fala dafiddanii amma natti tolee jira. Mee natti maagaa dabaate? Eessarra jirraa'u? Uffatarra jirraami uffata. Uffatarra jirraami. Amma irreecha kana deemuuf yaaddeen lafa keenyaaf yaada irra jirullee bal'inatti si himna. Daa'imaa gaafata yaaddaa jira baran. Huccuun irreecha kana barbaachisu huccuu adii aadaa Oromoo argisiiftu. Suuraalee namoota bara nu biraa Bishooftutti dhumatanii sanii fi yaadannoo adda addaa huccuu adii kana uffatanii deemtan halaalarraan wargan waan ta'eef boorsaa keessa kaayyattu. Sanbooda boorsaa oguu keessa. Namoota jinnaa jettan wucii adii ka du'aamu. Uffata aadaa. Maaliif qophoofti? Maaliif Irreechi maaliif qophoofti? Uffata aadaa wucuu adii jennaan bare wucuu adii namatti uffisanii nama kan ittiin mana eenyu nama geessan sana si dhaada bare. Yoo du'a taate sichumaan qophooftaa fi rakkoon qabu san. Silaa irra wareegama kafaluuf irreecha kun kan godhameef irreecha akka gaafa qeeroon 700 guyyaa akka dhumeessan san caalaa wareega kafaluuf waan deemuuf. Dhagaa asirratti yaada tokko qabu. Qeerroon biyyi tuni Oromiyaan qeerroo malee fala biraan qabdu. Wareegama barbaachisu kaffallee irreecha baranaa kana akka barbaachisutti kabajuu qabu. Amma irreechi bara kana wayirra fulleeffatu jechuun ijoon isaa maali? Achi nuti hoggaaniif irreecha Finfinnee goone galuun hin jiru. Haga Jawaar warroottan hidhaa keessa jiran guutuu isaaniitti hidhaa baasnee 4 kiiloo wasaka adda addaatiin guutamtee jirtanas qulqulleessinee achi keessaa gaffacaasnutti irreechi irraa galuun hin jiru. Kanaaf kun murteetee nyaa jechuudha. Akkuma isa dhiibnee achi ol baafne ammas dhiibneetuma gadi buufne. Nuti isaa osoo hin ta'in qumaamaa achi keessa ibsan guutuun qulqulleessinee achi keessaa baasuudha. Wanni yaa nuti. Yaanni kennaa ta'e. Qumaamaa moo wanta siidaa milik siidaa maaree siidaa jinni akka caqas jiru sun duk maamamti. Balfaa jechuudha. Balfaa Ni baas. Asirratti wanni inni kana godheef amma isinii galee tokkoffaa Baqqalaa, Jawaar, Hamzaa, Abdii Raggaasaa, Miikaa'el Booranaa sabboontota baay'ee 100 ol ta'u kana hidhee shororkeessaadha jarri kun jedhee olola rabbanee mire nuundu Oromoo miliyoonni 60 asii achitti shororkeessaan sa'aatii qaba. Qabu namaaf sagadu kaayyoo isaatiin malee erga shororkeessaa taane karaa nuti ittiin seennu baay'ee salphaadha. Shororkeessaa itti salphaadha waa hojjetuun. Mee karaa nuyi yabbo. Onxooxxoon seennaa, ejirsa gooroon seennaa, ejirsa muddamtuun seennaa, caffee araaraan seennaa, hora bullallee seennaa, gullalleen seennaa. Kun hundiyyuu harka keenya jira kan keenya mi biyyi shororkeessaadha nuun jedhemi. Nuti ammoo shororkeessaa miti nageenya biyyattii Itoophiyaa kanaafuu utubaan eenyu Oromoo gadaan ni boosisa malee mooyatamaadha. Hin mooyata. Amma kan jedhu guyyaan 2-3 muraasa qofaan nu hafe. Kanaaf waan adeemsa lafaa waan deemnuuf jecha amma nama karaa nu geessisan. Karaa ka isinii geessu anatu fida. Ammaan tana fideeti waan akkatti waatu naan galle karaa ni deemnaa jettan qoy akkamitti deemna poolisiin oo karaarra jira akkamitti deemna. Poolisiin haa jiraatu obboleessa kiyya taaribaan deemta. Taariba akka suudii maallaqa kafalanii deeman maallaqa kafallee deemna mitis. Lakki. Kun irreechi taariba yoo siin jedhu imalchiisa
imaluudha malee maallaqa kafaltii takka hin qabu kun. Ahaa, kam isoo maallaqa hin kafalle innis nama Inni qeerroodha. qeerroo jechuu keeti. Qeerroodha innummaan sunuu kasiin deemu sunuu wanni si kafachu kun ammoo hiree Oromooti. Ambare taaree bennaani akkuma Yaman irraa Suuditti darbanii nama ajjeesan san akka sanaan nu gootu jedhee nan sodaadhe. Irreecha akkasii miti. Irreecha jechuun irree Oromooti. Irree Oromoo tana keessatti biyya Itoophiyaa tana keessatti hiree muruuf murteessuu kan danda'u ummata Oromoo waan ta'eef ummanni Oromoo galii namarraa hin barbaadu. Galii namaaf laataayyuu malee namarraa hin fudhatu. Kun waan kafaltii akkasii qabu. Namtichi siin deemu kunis qeerroodha. Obboleessa keeti suma. Akkas taanaan. Irreeffachuudha. Irreeffanna. Haa qophaa'u. Irreechi irree Oromooti malee hiree Oromooti miti. Hiree Oromooti miti. Namoonni baay'een amma wantoota irratti jiru. Wantoota irra jiran waan ta'eef namoota miliyoona 35 ol kan ta'an amma dhaqeetan namtichaa karaa kanaan deemu amma fidaa huccuu keessa shaantaa keessatti deddeeffadhaa alaabaa Oromoo alaabaa Abbaa Gadaa huccuu aadaa sirna irreechaa waa tokko nambisina ofirraa ni irreeffannaa qophaa'ee amma fuudheen dhufu. Turee ammas mala addaa kana uumaa jira bara. Kanaafuu ati mee waa'ee irreechaa kanarratti dandeettii maal qabdaaf maal godhuu yaadde sabni Oromoo maal yaade qeerroon maal yaade mee maaluma yaadan akkamitti carrisan? Isurra jiru nuti qeerroo jechuudha. Mala garagaraa nama maal dalagaa jira si bar wanti nama sibiila kana dura kaayetiin olii gara oofaa jiru. In balleessaa irraa barreessaa bachu kaartaa. Ilma koo maal tan jedhasan? Laapitoopi kan beektu dagatte. Laapitoopi jedhasanii. Beekamaati naa beekte sani. Yeroo ija qabu sanbee waan hundumaa laal dubbiseetuman bita. Amma ammoo hin beekta kaa sirritti hin laalu. Yeroon tiyyaas kuttee dhiigni ilmaan Oromooti siyyaati. Ofii garuu umrii tana rabbiin nama dheerecha kaa'e ga'inni na dheerechee na teechise. Ijaan waan arguuti gurri garuu waa baay'ee na dhagaa. Meekaa waa'ee Oromoo kana rabbummaan asaa baasu. Damii ilmaan Oromoo kana hinnummaan yaa faradu silaa maal godhan? Amma na dhageetta ammaati. Amma ati olii gadi illee deeminiiti. Yoo ana si gaafatanillee hin jiru jedhin. Hin jedhu. Yaa ilma koo. Lubbuun ni jira bara. Hin jirta akkamitti eessaa dhabamte? Lubbuun ni jira. Hin jirta lubbuudhaan. Amma waan. Dhoksuudhaamu hin dhoksu. Baay'ee gadi. Baay'ee akka qeerrichaa. Baay'ee akka sabaa keetii falmad. Mucaan kiyya mana keessan jiru akka jedhu feeta. Lakki boo kijiba nan kijibsiisini umrii kiyya kana. Lakki ta. Kan kijibee saga'ee kinoo. Kidimni Dr. Abiyyiitu kinoo Oromoo ilmaan Oromoo ficcisiisaatii jira. Sunini jira amma wanti kun dhagahanii amma dubbiin ariifachiisadha. Irreechi illee guyyaa wal jala bu'ee jiraati. Amma siistama tokko dalagaa jira. Siistama jechuun yaada gaarii tokko gartee. Kanaaf amma laal nama miliyoona 35 qeerroo jechuudha. Nama miliyoona 35 uummata qixxee jechuudha. Uummata Oromoo qixxee akka isaan karaa salphaadhaan irreeffatan waraqaa tokko malee akka isaan itti irreeffatan tolchaa jiraati. Qeerroo tokko ofirratti eegaa jira. Mee hanga qeerroon sun dhufuuti waan kana sirreessa. Ati waan hundaafuu na jalaa dhiphatin amma ni mijeessati. Haalaan jedhu looku. Guyyaa irreechaa sana. Silaawuu ani haadhitee dadhabeera bara baraan irreechi. Gammachuunis jiraatu gaddis jiraatu afeetoo hin beeku. Irreecha baranaa kanas ka haadhitiyya ijaan hin argitu jettee dagattee hin deebi. Laal kinoo akkatti kacaraati yatana qabadheetuman. Qeerroo guutuu laal akkarumatti lallaale. Rabbiin kee jaamtu isaan irraa yaa qabu. Alaaman isaanii yaa of kalu rabbi isaanaa of kalchu. Ayyaan irreechaa kanaa of kalchu. Kabara kanaa ati deemuu dandeettu. Lakki elba. Maali jedhi dura naga dhagaye. Maaliif yoo jedhe na dhagayatummaanu an akkaanaa kun nama hedduu jira. Qeerroo qofaan bahu qabu waan akkaanaa kun ba'ee sin akka of kaltanitti waaqa sinii kadhatee irreecha irratti irreecha irreeffannee xiqqaa guddaan irreecha irreeffatee rabbitti boo'uu qabnaa. Kanaafuu namtichi abiyootii moo abiyootii jedha sun. Kakaasayeeti. Tan kaasee sun rabbiin nurraa kaasu. Ummatiya kabara kanaa kanaati deemuu hin dandeettu.
Maaliif yaa ilma koo bara biraatiin maaltu addate? Ni ulfaata ka bara kana. Lakki rabbiin keenya tan baranaa tan ajaa'ibaa nuufaa godhuyyuu lakki rabbiin waan danda'e qabuuti waan hundumaa nuu mijeessa rabbi itti Taaribaan deemu ka baranaa taariba. Taaribaan deemu. Maali taaribni jedha kun? Akkam jirtu? Nagaa keetii? Naguma keessanii? Taa'e. Fayyaa jirtu? Dhuftee? Ilma koo. Akkam? Gurbaa. Saahiba kiyya dhufeeti. Hiriyaa kiyya dhufe. Amma ni wanti kun na dhagayeeti. Akkam goote mee waa'ee qeerroo kana akkam gootee jirta? Qeerroo itti mee? Hayyee. Qeerroo itti mee? Waa hundumayyuu walii galte. Abbaa duulaattan keessa jedheen dhufee Tole. nama miliyoona 35. Miliyoona 35? Miliyoona 35. Gaanii? Gaan miliyoona 35. Ani amma beeki yeroo sanirraa eegalee hanga ammaa hojiirra jira. Magaalaa Finfinnee tana takka laal. Asiin gara birbirsa gooroo kanaan isaan kan cufanii naannoo qaallitti kanaa fi karaa seensaa ambooti karaa achi aanuuni kan isaan cufan. Nuti immoo karaa hundaan jechuudha kallattii afraniinuu haala mijeessee jira. Kanaas yoo seente waraanni mootummaa naannoo kana jira. Asirraa nuti hangan irraa achi maaqneetiin jechuudha gidduu kanaan waraana miliyoona 15 asiin seena. Asiin immoo naannawa kanaan jechuudha hanga miliyoona 10 takka. Kallattii afraniinuu jechuudha yoo xiqqaate jedhee miliyoona 5, miliyoona 10, miliyoona 15 akkasitti seensifnaa jechuudha. Maal akkam barbaachisa amma isaa waan barbaachisu. Ani huccuu alaabaa abbaa gadaa qabdu, aadaa Oromoo qabdu, suuraa gaafa bushooftutti namoonni 700 nurraa wareegamanii sana fa'aa waan akkasii qabaddaan jedheen mee abbaa duulaadhaa maal fa'aa barbaachisu wanni uummanni kun qabatee deemu. Akkuma jette kun waan salphaadha. Baay'een isaanii uummata kara konko erga magaalaa keenya guddicha seenneen booda kaayyoon nuti seenuuf sii gala tokkoffaa irreeffachuuf lammaffaa jawaarii fi warreen isa wajjin hidhaman hundi isaaniitu mana hidhaati yaasuudha. Sanboon immoo sadaffaa jechuudha araa kiiloo akkuma yoo duraan nuti dhiini keenya dhangala'ee dhiini qeerroo dhangala'eetiin araa kiiloo isa seensifne isaa fi wanta achi keessa jiru gartee balfa fokkataa illee akkasitti qulqulleessinee baasne biyya teenya nagaa baasuudha kaayyoon bara kana. Waa lama gaafadhu naan jedhe uummanni. Tole. Abbaa duulaadhaa, abbaa urjii 5, gadaa dabballee, roobiin fa'aa waa lama gaafadhu naan jiran. Yoo irreecha kana hora Finfinneetti seenne maal gochuu qabna nagahumatti achii baana moo obboleeyyan keenya abbootii keenya hooggantoota siyaasaadhaan nama 100 oltu mana hidhaa jira. Irreeffanneetuma nagaan achi keessaa baana moo ulaa caccabsinee isaan fa baafannaa waan jedhullee gaafadhu naan jiran. Ammallee inni lammaffaadha. Manguddoon namoonni umriin isaanii deemuu hin dandeenye irreecha kana karaa taaribaatiin yookaan ce'umsa imala abbaan duulaa ittiin deemu kanaan hin hafammoo ni deemanii gaafadhu jedhame wanti kun akkam. Tole gaafii gaariidha. Waa'ee manguddootii irratti uummatii wajjin asitti dubbataa turre. Wanti kun akka kaasee amma tokkoffaa isaan san hulaa san cabsineetiin isaan mana hidhaatii baasuu osoo hin ta'initti osoo hulaan sun hin cabin banneetumaan jechuudha. Bannee rakkoon qabu sun harka jira. Sistamni sun harka jira waan ta'eef. Karaa hundaanuu. Baasnee isaanis baasnee ofitti maaknee balfa sanis harreetiin mootummaa nuuf ta'u ofii kennaa uumannaa manguddootas. Na gammachiise. Manguddootas wal dandeenyee akkuma dur baaran karaa biraatiin taariba oofnu san sii galee miti akkasumatti manguddootas wal dandeenyee baannetiin irreecha bara kanaa akka nu duukaa irreeffatan milkoofti atis na duukaa deemta. Manguddoon tokko nafu jechuudha. Manguddoon tokko sii nafu. Kanaaf dhaamsa kiyya nama hundaanuu nu ga'e nu yaasi. Hidhamtoonni illee hin ba'an. Hundi isaaniitu ni ba'an. Cidhaa miti irreechi kan irree uummata Oromooti. Irreecha irree uummata Oromooti. Malee hiree uummata Oromooti miti. Hiree kennallee kan murteeffatu numa. Kan shubbisu numa kan irraa buusu numa. Kanaaf nu yaasa.